Addisuu Araggaa Taayyee Dandaa Milkeessaa Miidhagaati. Haa taatu carraani lammaa dhaqqabe jaraafis litooriin baheera. Mana manatti dhaqqabuuf ta'a. Litori iyya maxxaa kono. Namichi ammaa waan keessatti suumne qabna. Abiyyi jimmaanis jimma. Waanan keessatti suufaa jirutu jira. Isa kanammoo isin argaan jirtani. Eega isinirra ga'e qofa argitanii utaaltu. Namichi hamaadha. Hama. Mililikirra, Haile Sillaaseerra, Mangistuurra, Abiyyirra hamaadha. Jechuun hamaadhaa sodaadhaa jechuu miti. Namichi hamaadhaa of eeggadhaa jechuudha. Akkaati of eeggadhu. Mastanqaqii akkoonoo. Namicha kana maaliifan argitee akkasumatti ilaalee qaamni kiyya nasuu kannaa'e akka hedduu maxifoonu jechuun adeemsa isaatu hamaadha. Oromoodhaafis hamaadha. Oromummaadhaafis hamaadha. Gaanfa Afrikaatiifis hamaadha. Karoora mataa isaatiin deema. Paartii mataa isaatiin deema. Adeemsummaan isaatu kophaadha. Namni akkasii kophaa deemu kun ofis miidhuurra darbee saba ni miidha. Namni yoo waliin utubamee deeme gaariidha. Ilaali. Isin yaa jara keenya xaqilaa'ii ministeerii ta'uu salphaadha. Yoo itti walii galtan ani xaqilaa'ii ministeerii bar dubbisuu dandeenyaan waan isin natti ergitan hojiitti hiikuu dandeenyaan bar anuun hin danda'aban waan guddaa miti. Akkaataatti haasaanii fi waan irratti haasaan mata dureedhuma qofa naa ergita. Irruma deemuudha. So akka waan nugusa waanuma biraa wayii alaanuu dhufeetti of fakkeessanii haasa'u. Nugusi torbaffaan kun babbareeffatanii ijoollee shawaa akka jiruun akaanii fixaniiru. Ilaali. Milkeessaa miidhagaa eegaa waraana jalaa fuudhan. Waardiyyaa isa eegu jalaa fuudhan. Makiinaa irraa fudhatan. ATM warri jenne suni milkeessaa miidhagaatii fi Addisuu Araggaatii fi Taayyee Danda'aati. Jarri kun mootummaadhuma kana eegalammaan argitee achi gorsani. Jarri kun Abiyyiin hordofaa turan. Abiyyiin gargaaraa turan. Abiyyi homaa fudhateen nanne aggaaroorraa nama geeffateen qabu. Inni dhaqeeti Habashaatti maxxane. Dhageesse waa'illi isaa halkaniif guyyaa Habashaa. Ijoollee keenya akka jiruun xaragee baase. Amma taa'ee milkeessaa miidhagaa waraana jalaa kaasan nama eegu. Dhageesse kaasan waraana fudhatan makiinaa sirraa fudhatan. Ilaali. Wanni guddaani milkeessaadhaa fi dhaamee darbu barreeffamaa isaa jalatti barreessee jira. Ummanni Oromoo jireenya keetiif, jireenya maatii keetiitiif
waardiyyaadha. Waardiyyaadha. Makiinaa yoo taate namni 2-3 si bituu dandeenya. Minam ችግር አይፈጥርም. ቀላል ነው. ካብራ ኤላል ኦሮሞን ዱበርቲ ጭኒንፈቴታ naa dhaggeeffadha. Oromoon dubartii ciniinfataa jirtuudha. Dubartiin ciniinfataa jirtu wallahi billahi rabbiin nagaan kana offolee jennaan an dhiiratti hin deebi'uu jetti. Dhageesse Oromooni yeroo ati waan hamaa hojjettu baay'ee si balaaleffata, baay'ee si jibba. Garuu waan kana hundammoo rabbiin argitee guyyaa isiin ciniinfattee deesse dubartii waan isiin jette kana hunda dudduubba kaa'aaf hin irraanfachiisa. Ammas haaraatti dhiiratti dabalamti. Oromoonis waan ati kaleessa goote ni irraanfata. Baay'ee wise bino. Abbaan barbaade yoo har'a nama miidhe bor karaa irratti deebi'ee saba kanaa wajjin hojjannaan Oromoon ni irraanfata. Hin yaadatuyyuu hin beekuyyuu. Waan kana ilaalchiseen waan tokko isinii hima. Waanuma dhugaadhaan qabatamaati. Jeneraal Kamaal Galchuu dheengadda gaafa paartiin argitee gaaddisa wayii uummatan namni haasaa bareedaa dhiyeesse, namni tarkaanfii ajaa'ibaa jechuun hojiirra ooluu baatulleen Leencoo Lataa, Jawaar, Daawud, Maraaraa hunda caalaa haasaa nama sodaachisu kan lafa kaa'e Jeneraal Kamaal Galchuuti. Oromoon bakka jiru hin maraate jaalaluma isaa. Amma eega sanaan as dheengadda utuunni gaa amma biltiginnaatti hin galin Jeneraal Kamaal Oromoodhaaf jecha gadi ba'e, Oromoodhaaf jecha rakkate, Oromoodhaaf jecha dhageesse aangoos dhabe, Oromoodhaaf jecha manas dhabe, Oromoodhaaf jecha immoo miilaan deemaa jira. Jeneraal Kamaal Galchuu kanaafi makiinaa binnaa jette ijoolleen yaada natti dhiyeessite. Anis baay'een itti gammade. Jechuun qaama kiyya, qaama keessani. Sanati horii buusanii ergani. Amma namni hundi an hin buufne garuu wannaa yaadicha keessan jira malee jennaani horiin naqee bira ga'e. Sana booda Kamaal gadi ba'eeti nuti mootummaa bilisiginnaa wajjin dhaabbannee jirraa jedhe. Laa ilaaha illallah jedhe tokko. Dhiiroo 500 erge. Horiin kiyya darbeera moo horii kiyya naa deebisaa itti. Horiin kan kee darbeetu rasiidiin dhufee jiraa jedha. Dhageessa. Rifaatu. So in gaggabe. Maaliif jennaani Oromoo wanni inni barbaadu Arsii haa ta'u, Jimmaa haa ta'u, Wallaggaa haa ta'u, bakka barbaade haa ta'u
Oromoon waan bu'aa Oromootiif nama dubbatu qofa barbaada. Nama wabii Oromoo ta'u qofa barbaada. Nama imimmaan Oromoorraa qoorsu barbaada. Dhageesse gaaffii Oromootu gaaffii bu'uuraati jara keenya. Oromoo yoo kana hin argatin jiraachuu hin danda'u. Yoo kun isaa dhugoome malee biyyattii sana keessatti nagaanis hin jiraatu. Hin booressina. Ilaa zalaalam ni booressina. Maal inni gaaffii sabaa? Maal gaafate sabni kun? Maal gaafate? Maal dhabe hoo? Isa jedhu mootummaan Itoophiyaa argaa hin jiru agartuun qabu. Dhageesse afaan malee argaa hin qabu. Afaan dubbatuun qaba. Nama ajjeesa hin ajjeemne jedha. Mana hidhaa keessatti du'aa namni hin ajjeemne jedha. Ummanni argaa jira bar. Si argaa jira ijji ummataan jedhaan yeroo hundaa kun kaayyoo kiyya. Ummanni si argaa jira bar. Ummata keessa teesse ummata sobuu hin dandeessu. Ilaal ummata keessa ta'anii abaa'oo kasasu. Ummata keessa ta'aniiti federaala marree poolis federaala marree Jawaariin kasasu. Mee Jawaar maal godhe? Jawaarii kan mana hidhaatti nama mana hidhaa galchee xiyyiitii lamaan ajjeese. Miti. Daawudii. Miti. Ofiif hojjataa jiran. Akka jarri namni jara jibbu kan hojjataa jiru mootummaa argitee Abiy kan mootummaa torbaffaa kan nugusa torbaffaati. Isa tof irratti hojjataa jira. Isa tof salphisaa jira. Nama nyaatee fixi. Dhageesse ijoolluma jijjiiramaayyuu akka jiruun baase. Amma namni hafeef Taayyee qofa. Addisuu Araggaa lagisee iyyata careenoo. Kaleessaa mooraaliin qabu. Addisuu qofa tafe malee amma Taayyeen guyyaa tokko guyyaa Addisuun jalaa garagale Taayyeen du'eera. Abiyyi ammoo tokko tokko nyaatee fixa. Tokko tokko. Dhageesse kana jalaa fuudhaa, kana jalaa fuudhaa, kana jalaa fuudhaa. Kana warri hojjataa jiru gorsitoota Amaaraati. Hin beekna nuti. Jalqabumarraan bari'an nan beeka. So kani milkeessaa miidhagaa weelkaamii gara hawaasaatti baga deebiten jedhaani. Qaamaanis beeka mucaa kana. Ilaa duraanuu ashanfaren jedhanii alagaa namoota argitee oppositionii hawaasaa dhaabbachuuni homa du'a keelleen bareechu jireenya keessa hin miidhagsu. Ilaal yoo jiraatte sabaa wajjin jiraadhu yoo duute guyyaa kee ga'ee deemi. Homa garuu hawaasarraa dugda hin galfatinaa. Hawaasaa wajjin tarkaanfadhaa adeema. Isinii wajjin jirra. Hawaasi kuni lafa taate lafa siitaa irra deemuu dandeessa. Karaa siitaa irra deemuu dandeessa. Makiinaa siitaa keessa taa'uu dandeessa. Gaaddisa siitaa jalatti dheessuu dandeessa. Hawaasa irra nejjatina Rabbi sodaadhaa bakka jirtanitti. Taayyeessa ta'u, Addisuusaa ta'u, milkeessaan amma duraan faamilii keenya. Taayyees amma xiiqiidhaa deemaa jira. Waan nuti xamannee isa qabneef inninis xamadee nu qaba. Oromoo xamadanii qabuun hin danda'amu.
harka irraa fudhan. Nus harkas irraa fudhanna. Kanuma jedhe. Kabiraani muuxannoon kaleessa arge tokkon waa tokko isinii hima. Gaafa biyya kana seene 2006 biyya Awurooppaa seene ani. Gudi jette amaarrillee gud. ሰውዬ ምንም አቅም እንዴት እኛም በለጠ ጀደን ጋዜጠስቶታ ፊ ወናው እንዳ ወጅነን ሴኒያን ገሩ አከና ደቀብደን ጀዴ ወረቃ ስረተፋን እንግልፋቲ በሬሲፈዴ አከና ደቀብደን ሰባኪየ ከገብሩማ ጀለጅሩ አከና ደቀብደን ኡመኒ ኔዘርላንድ ጀደን ገበቴ ጉዳ waraqaadhuma guddaa tokko ilaal akkasitti maxxanfadhee seene eerpoortiirra hindi gaazexeessitoota amaaraa ka argitee qinijjitii naa wajjin jira hindi ሰውዬ እኮ ቋንቋም አይችልም እኮ እንግሊዝኛ ማን ነው የጻፈለት ማታ ሲያጽፍ እኮ ነው ያደረ Amari hinchik jechun waan jarri hin argin dhofadheetuma baaseen ofirratti maxxansee gadi bu'e. Ijoolleen naa wajjin dhaqanuun argine hirrifatan. Amma viidiyoo na kaasanii footoo na kaasan. So akkasittani Hoolaandiin qubadhe. Haa ta'u